Tolee, nagaaf araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanalii kootii akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani baay'ee nagaa kooti galata waaqayyoo jirtu jajjabaachuu hafuuraaf kun keessanittiin jedha. Ani baay'ee nagaa koodha. Inni nagaa keenya baay'isee maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Har'a yaada tokko qabadhee dhufe jechuudha. Yaadni sunis maali? Mucayyoo hiriyaatee tokko piraankii gochuu barbaadeen jechuudha. Yoona milkaa'e piraankiin jechuun koo yeroo jalqabaatiidha. Amma isheen biyya Beeruut jirti. Ani Duubaan jira bilbilee fiitiin jechuudha. Yaada wal mari'anne wayiitu ture jechuudha. Yaada dhuunfaa itti. Bas ana amma bilbilee fiitiin akkamii iccitii koo na jalaa baastee namatti na hamattee namni sun immoo nama biraatti dabarsee ani immoo nama biraarra darbaa dhagee sin jaaladhaan ture akkamitti akkas na gootaa maaf na hamatta maal jedheetiin ishiidhaan dubbadha jechuudha. Egaa waan ishiin naan jettuun beeku daftee aartii ta'ee of qabdeetu yaadannaaf ibsiti ta'ee hin beeku garuu baay'ee dheekkameen itti dubbadhaan jechuudha. Karaa wasaappii sagalee naa guutee turte. Ani garuu sagalee ishee sana hin deebisnee fi akka carraa ta'e sagalee sana deebisuuf hin dura qommee piraankii ga'uun godhe maal ta'a isii piraankii godhee keefi yaada ishee sana deebisaaf jedhee wanti yaadeefidha. Iskii piraankiin koos yoo milkaa'e waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma karaa imootiisii bilbila jedhamee onlaayinii irratti isin eegaa jirti. Nam bilbilee fi haasofsiisa. Ani hin beeku milkaa'aa laata. Makasaan jirtu deebi'anii ilaalu carraadhuma. Sagaleen ergaaf mee BBC ta'uu dandeessi. Sagalee ergee fi ka'eetiin mayyoo shinnaaf sin bilbilaarti. Bilbiltee itti deebistee ta'e akka kolfina hin qabne bicha naa karadhaanii kolfa hin danda'u garuu yaa waaqa koo. Hello. Hello. Oye. Nagaa waaqaysiif haa baay'atu. Amiin nagaan kee dachaa si baay'atu. Akkam jirtaati? Sagaleen kee monatti jijjiirame maal taatee? Na furdadde. Hin fakkaata beektee? Ugaana furdadde see akkanan tulluume. Maal si tole akkas kofalta garuu? Jechuun sagalee mana ta'e jiraanatti akka bilbila waliin haasofnee beeknu kanaaf isse. Ani beeku bilbila waan jijjiireef natti fakkaate ta'e garuu waan si gaafadhaafan bilbila ishii sa'aatiinis deemeera dhiifama guddaa jecha. Akkoon qabu. Oma beektee sagalee keessa siin deebisedhee tanaan siin deebisne waan ta'e oduu wayii dhaga'ee tanan xiqqoo ishee dabbarraan qome bilbileen haasofsiisa minaamina jedhee yaade. Maalli dhufe? An beeku boo oduu wayiitiin na bira ga'e. Maal inni irratti miqa? Yaada dheengadda siin mari'adhe sanaachi namatti himtee? Fageetaa ba Yesuus dhugaafannoo gooftaa Yesuus Kiristoos nama tokkotti hin dubbanne jiru. Anuun beeku anti nama natti meeni maanni jedhe sanaan immoo nama biraatti himne si qofatti naasee beektee ani bakka iccitii dhaadheetiin sitti beektee akka ani akkuma durii san seessee dhugaa baay'ee waan baay'ee tokko bakka an beeku dhugaa waan hin beeku bakka. Ilaaganne dhugaafannoo gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa keessa namatti hin dhoofne yoo eenyutti naasee har'a namuuf sagaleen goon sagalee waa'ee dagguu Ibiraanitti taasee hawwiitti taasee isayyuu waa'ee dagguu gargaarsa kadhatu kanaan ilaa nama tokkotti naasoo abaabotti illee ammalleedha kan naa bilbilte kun qoomee ganni na barbaade jedhee irratti cufu.
Anin beekaa nama tokkotti hin dubbanne mi'atoon nama biraatti illee dubbadhe nama hin shakkaa bas anin beeku dhugaa hin beeku maaliif akkas ta'e garuu. Gandi dhugaa waaqayyo waaqa jiraata gadda sagalee naa keessa nama tokkotti naasuuf garuu amma otoo hin taane samoona kunoo suuraa keetii fi suuraan Yohaannis irra jiru isaan abaaboonni mucaan kun obboleessa ganneeti naa jette lakkii abbaa manaa ishii ta'e kanaan irratti dhugaa waaqayyo kunoo dhugaa wangeelaa afaan koo qaban kanaan irratti dubban. Ganneen hin heerumne seebennaan hin heerumne nyaattaa hin ariifatiniin jedheen kanaan irra bakka. Annama takkaan kana sana jenne isayyoo ammaa miti kakkisee suuraan kee fi suuraan annoo irra jiru sana irraa sawwaartee natti ergitee na gaafattela. Amma Mattu dubbanne kan dhugaa waaqayyo waaqa jiraata ganni. Ani beeku mixeerume giraana gabbee beettee namni ani dhugaa otoo namni yookiin nama bira jiru ijoolleen na bira jira silaa nam beekani nama hiriyoota koo beekani hiriyoota koo kan biraan beekani waan ta'e ani immoo nama tokkotti hin dubbanne suma qofaatti naasee. Sayyootii kan waliin iyyuu haasaa turre anarras kaleessas namutti iyyuu naasoo. Kanaafiti annaa jaabee mataa kun dhukkubsaa oolee baraanii oduu qilleessa olii gadi uruufatee garuu naan galle hin beeku. Ganni dhugaa waaqayyo waaqa jiraata kun gooftaan nagaa nan galchina. Yesuus kanas jedhe. Nama takkatti hin dubbanne dhugaa waaqayyo waaqa jiraata abbuma sana tooftaraan gaafadhe nyurraa akka dhaqe. Leelloo Yesuus. Manna. Frankie yaara. Leelloo. Meresi. Argaa. Waaqayyo siifaa. Hojiini. Leelloo maali kakuudhaan najjeeste? Ajjina rifate kamaara bara islaamatti dubbanne islaamullee dubbisne gammituullee sagantaan irratti erge malee itti naasofne nagaalleen gaafan sagaleen keenyas. Nagaan nan gashin jinnaan arrifadhe dhugaa waaqayyo piraankiidha ishee leelloon. Kiiloo tokko qannase dhugaa lapheen qonna dhaate mattaate. Tokko hin deemu xiqqoo qannaste bara. Waaqayyo hojii keessiif haa kennuuf. Bakka itti keessa saloonitti gad darbame. Dhugaa waaqayyo waaqa jiraata. Kutaa kiyyaan beekne. Amma maaltu dhaga'ame dhugaa. Mucaa dhugaadhaan eeggadan islaamatti dubbanne otoo nama wajjin raasee haasaa keessa namaan jedhee sammuu koo qabachuu danda'a. Namatti dubbanne. Abaaboon illee amma naa bilbiltee isayyuu ganni isin barbaadetti qoomee irratti cufe malee waan tokko kana ta'e jennee naasoo. Ani beektee bakka kakuudhaan lafa fixxee nagaan nan gashin jinnaan rifadhe sii galee beektee sagalee keessii deebisa jedheeni. Qoymee maal taayyoon pirankii godheedhe gara naasii dhufeshi. Engadda maallaaqooti seete zabbituu hin beekta feesbuukidha yoo waliin haasuftee beekuu baatte mijoo kun yeroo baay'ee suuraa qofaa gosoota isaa. Ganama gaafa jimaatatti gaafa roobiiti. Ganamaan kaatee nagaa gaafattee nagaa deebisee fi turteetti sagalee daqiiqaa 4 na waraabdee namni beekuuf nagara godhe leelloo naan jette. Kalaphee kootas isa jaaladhe eenyumaan olitti solaala baay'ee mistira goositti hima dhawaan baay'ee sin jedha garuu naan jette. Waan na sobdee qabdaan nama sobuun jaaladhu maana dhoksite karoon nama alassi godhe edaammanumaa naafati na jedhe. Mucayyoo niitii biraa akka ga'uu dhabee. Cannaqamee sagalee gochuu hin danda'u. Shoffaataa fudheetan bokkeen jiru tiifat jira. Akka nama bishaan barandaa irraa achi gadaruu itti gadi ba'ee irratti bilbilee foon dhaata. Sintala maal taateen jedhee micayyoo kofaltu. Hin kofaltu masalee. Akkana godhanii obsa namaa laalu ishisi argadheeraanis isiin jedha. Annaa bakka. Naasuun adeemsanii arras natti deebi'ee ishee abboo hojii keessiif akka tasumaayyuu yaadne baajjee. Annaa si argadde har'asiin jedha YouTube chaanaalii koo irratti ilaalee bada. Tolee hordoftoota kiyyaa piraankiin kun naaf milkaa'ee jira. Piraankiin gochuun kun yeroo jalqabaaf jechuudha. Akkuma jalqaba dubbadhe yaada wajjin dubbannee tureeyyuu sagalee sana deebi'ee gashatta. Natti dhufte. Ingatti nama tokkotti misteri kan hin jennaan himtee bakka gara gibbitti naan jedhe.
Innaa akkasii bakka ishee. Abboo ishee Egaa keenya. pirankii keenya kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa yoo isinitti tole like share nuuf gochuudhaan nu wajjin taasiniin jedha turtii gaarii.